Sani har'ammoo viidiyoo kanaan qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2016 kan qorame kutaa 12ffaa irraa gaaffiiwwan ba'an waliin ilaalla. Amma xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffiin jalqabaa akkas jedha. Which one of the following is true about range in the interquartile range of a given data? Data kenname tokkoo fi rangeidhaaf interquartile rangein kan sirriitti ibsu sakamidha. Range kan jennu jalqaba maalidha? Range kan jennu gatii isa guddaa ta'e yookaan immoo largest value yookaan immoo highest value jechuudha. Highest value irraa maal hir'isuudha jechuudha? Lowest value hir'isuudha jechuudha. Okay? Data nuu kenname keessatti gatii isa baay'ee guddaa ta'e isa guddaa ta'e irraa isa xiqqaa yeroo hir'isu this is what we call range jechuudha. Interquartile range kan jennu immoo interquartile range immoo Q3 irraa yookaan quartile isa guddaa irraa quartile isa xiqqaa yeroo hir'isnudha jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu kana keessatti kam sirriidha? Inni jalqaba both are measures of variability of each item in data. Tokkoon data keessa jiru itemiiwwan yookaan wantoota data keessa jiran kan maal godhudha jechuudha? Kan measure kan safarudha. Kun sobadha. Maaliif highest value fi lowest value qofa irratti xiyyeeffata waan ta'eef kun deebisamuu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraan both are measures of variation of data. Variation yookaan garaagarummaa data gidduu jiru kanneen qayyabatanudha. This is true. Dhugaadha kuni. Both are affected by extreme values in the data. Data keessatti extreme value ani kan isaanii godhamu. Extreme value an kan affect godhamu eenyuun qofaadha jechuudha? Range dha. Garuu Q3 interquartile range kanaan affect godhamu jechuudha. Kanaafiyyuu kunis deebisamuu danda'u jechuudha. And both are considering only middle 50. Lacheen isaanii middle 50 qofaadha. Lacheen isaanii tun taane middle 50 of the data kan consider godhu interquartile range qofaadha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf interquartile range bakka meeqatu godha? Q1, Q2 kun data keenya yoo ta'e jechuudha. And Q1, Q2 and this is Q3 yoo ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu ilaalaasitti 1 2 3 4 bakka firitti qoodee miti bakka firitti yeroo qoodu data kana meeqadha? 25%, 25%, 25% dha. Inni 25% jechuudha. Kan inni ilaalcha keessa galchu eessaa kaasee meesaatti jechuudha? Q3 minus Q1 dha jechuudha. Kana jechuun as Q3 dhanti as immoo Q1 kana gidduu qofaadha jechuudha. Kana jechuun 25 in 50% dha. Kanaafiyyuu kun 50% dhugaadha. Garuu rangein akkas miti. Rangein why 50% miti 100% dha jechuudha. The answer is B ta'a jechuudha. Inni kan biraan akkas jedha. Which one of the following is simple random sampling? Simple random sampling kan ta'e. Simple random sampling kan jennu just carraa'umaan jechuudha. Carraa'umaan kan filannoo goonu jechuudha. Groupiin nuu kenname keessaa gaafa samplii fudhannu yookaan gaafa eddettoo fudhannu jechuudha. Carraadhaan jechuudha yeroo itti fudhannu jechuudha. Inni jalqaba akka jedha selecting a group randomly from what groups formed by dividing what the population into groups. Inni kun jalqaba groupiin ijaarameera. Isinii galee jalqaba groupiin ijaarameera taanaan inni kun cluster sampling dha jechuudha. Jalqaba clustering godhameera waan ta'eef inni kun maal miti? It is not random sampling miti jechuudha. Not what? Random sampling miti jechuudha. Kanaaf deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni itti aanu immoo first divide city into 10 groups. Groupii kudhanitti qoonna jalqaba magaalaa sanaan jedha. And choose the secondary ilaala. Jalqaba 10 groupitti qoonna. Eenyuun city gadi qoqqoode. Kana booda choose secondary school filate. Okay? Principal from random select kan akkasitiin kan deemaa kun stage dhaan ilaala. Jalqaba city dha. Stage tokko faarati. Itti aansee maal secondary school stage dha jechuudha. Kun stage kan of keessaa qabu immoo multi stage sampling jenna kanaan immoo multi stage sampling jennee kan waamnu jechuudha. Kanaaf immoo maal miti jechuudha? It is not random sampling. Ammallee random sampling miti jechuudha. Inni kan biraan siirratti selecting 5 students from grade 12 students of the same school randomly. Mana barumsaa tokko keessa jechuudha from grade 12 irraa yookaan barattoota kutaa 12 irraa 5 student yookaan barattoota 5 akkuma carraa jechuudha. Akka carraa yookaan randomly jechuudha. Akka carraa akka barbaanetti barattoota 5 kutaa 12 kan keessaa fudhachuu. This is true dha jechuudha. First population is divided into homogeneous. Inni kun homogeneous itti qoodamaa nu jedha. That kunis deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Groups and sample is selected from. Homogeneous itti kan qoodamu inni kun immoo kan maal ta'udha jechuudha? Stratified jennee waamna jechuudha kana. Stratified sampling dha jechuudha. Jechuun jalqaba homogeneous dha jechuudha. Groupii sana homogeneous itti qoonna jechuun bifa groupii wal fakkaataa ta'e fakkeenyaaf as keessatti kana qofa yoo goone jechuudha. As keessatti immoo kana qofa goona jechuudha. Isinii galee achi kaaneeyyuu groupii kana keessaas randomly groupii wal lamaan keessaa fudhannaa jechuudha. Okay? Inni kun immoo homogeneous itti qoonnee kaane groupiiwwan sana keessaa baasna jechuudha. Clustering garaagarummaan isaa maalidha? Clustering groupiitti qoonna. Groupiitti kan qoonnu garuu it is not homogeneous miti jechuudha. Kana jechuun amma callisnee yomayyuu akkasittiin qoonna jechuudha. Callisnee akkasittiin qoonna jechuudha.
Kanaafiyyuu as lacheen isaanii keessa jira miti kun lacheen isaanii keessa jira jechuudha. Kilaasterii keessatti jechuudha. Lacheen isaanii keessa iyyuu that heterogeneous dha jechuudha. Heterogeneous waan ta'eef maal godha jalqaba gruupii bifa kanaan qoodata jechuudha. Erga gruupii akkas godhee keeti gruupii tokko keessaa randomly gruupii tokko keessaa baasa jechuudha. Yookaan isa kana fudhata yookaan isa kana fudhata jechuudha. Okay? Stratified ta'ee naan garuu homogeneous godhee lacheen isaanii keessaa miseensa fudhata jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Which one of the following is equal to samii kanaa wajjin wal qixa kan ta'e kamidha? Samii kamidha? Summation of what n starts from 1 irraa kaafnee amma 5 itti kan deemnu jechuudha. Into 2n square itti jechuudha. Okay? Kanaafuu kun istaandii waan ta'eef isa kanas baachuu dandeessu jechuudha. 2 times jettanii summation of n starts from 1 irraa kaafnee amma 5 itti kan deemnu n square dha jechuudha. Okay? n into lala 1 square plus 2 square plus 3 square plus amma 5 itti waan ta'eef n keenya waan irraa kaane jechuudha. Plus what 4 square plus 5 square dha jechuudha. Okay? Kanaan booda 2 into 1 square meeqadha? 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 dha jechuudha. Okay, kana booda maal goona jechuudha? Isee kana lama kanatti hin baay'isaa hunda seetiin iyyuu jechuudha. 2 plus 8 plus 18 plus 32 plus 15 dha jechuudha. Okay? Kana kan fakkaatu filannoo keessaa argachuu dandeenya jechuudha. 32 kana kanadha. Kanaaf iyyuu kan ta'u isaa A dha jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas nuun jedha. Consider that a data set is given below. Data set kana data kanatti nuu kenname jedhaati yaada. Dataan kun nuu kenname which one of the following is coefficient of range of data. Coefficient of range of data jechuun kan barbaadu. Data nuu kenname irraa coefficient of range of data. Kanaafuu coefficient of range of data wal qixa maalidha jechuudha. Largest value minus smallest value over largest value plus smallest value dha jechuudha. Kanaafuu largest value kana keessa barbaadu. Largest value laala. Largest value 10 8 kana yeroo laallu that 18 kan caalu jira jiru jechuudha. Kanaafiyyuu 18 ta'a jechuudha. Minus smallest value immoo laala asitti kanadha 2 laala ishee 2 dha gadi kan ta'e jira jiru jechuudha. Over 2 jechuudha. Kanaafiyyuu 8 over 18 minus 2 over 18 plus 2 ta'a jechuudha. This equal with 16 over maaliif jechuudha 20 dha jechuudha. Okay? Afuriin salphisaa kana 4 ta'a jechuudha. Over afuriin kana immoo 5 jechuudha. Kanaaf 4 over 5 dha jechuudha. Answer is A ta'a jechuudha. If the fifth and the tenth terms of geometric sequence are 640 and 20 yoo fifth fi yookaan geometric sequence shanaffaarra kan jiruu fi and G10 yookaan immoo qo'anaffaarra kan jiru jechuudha. 10 kan jiru yookaan qo'anaffaarra kan jiru respectively jechuun before qixateen before ittaan jechuudha. 640 ta'ee and 640 and what 20 yoo ta'an jechuudha. Highlight yoo ta'an respectively, then which of the following numbers are first term and the common ratio of given geometric sequence. Kanaafuu kan barbaadnu asitti G1 and maalidha jechuudha common ratio kan R dha jechuudha. Kanaafuu common ratio argachuu dandeenya jalqaba. Common ratio akkamitti arganna? G5 equal with meeqadha jenna? G1 r the power of 4 jechuudha. This equal with 614 dha. Okay? And G4 immoo I mean G10 jechuudha dhiifama. G10 equal with G1 times r the power of 9 tokko irraa hir'isna waan ta'eef equal with kun immoo 20 dha jechuudha. Kana r argachuudhaaf kan wal ishira jechuun maal goona jechuudha. Salphaatti r keenya argachuudhaaf G5 over maal gochuu dandeenya? G10 gochuu dandeenya jechuudha. This equal with G1 r the power of 4 over maal jechuudha? G1 r the power of 9 gochuu dandeenya jechuudha. This equal with 640 over maal jechuudha? 20 dha jechuudha. Okay? Akkas gochuu dandeenya jechuudha. Kana booda laala asitti G1 yanga habadde jettu asitti r the power of 4 jirti miti as r the power of 4 gaafa sagara gadiitti wajjin jirmo r the power of 9 dhimti kun kana wajjin gaafa habaddu asitti kara walitti meeqa tafti 1 tafti jechuudha. Jalatti meeqadha r the power of 4 gaafa irraa aftee jettu jechuudha. R the power of 4 gaafa irraa balleessite jettu r the power of 5 tafti jechuudha asitti. Sinigale this equal with asitti kan 00 an balleessa 64 lama jechuun immoo 32 jechuudha. 32 kana jechuun maal jechuudha? 32 equal with 2 the power of 5 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu 1 over r the power of 5 jenna jechuudha. 1 over r the power of 5 equal with 2 the power of 5 dha jechuudha.
kana cross gochuu dandeenya. Okay, 10 to the power of 5 kana cross goone baay'isuu dandeenya. Kana cross yeroo goonu innis maal ta'a jechuudha? 1 equal with r to the power of 5 times 2 to the power of 5 ta'a jechuudha. R qofaattamisuudhaaf 2 to the power of 5 godha. Asittis 2 to the power of 5 gochuu dandeenya jechuudha. Kanaan booda maal gochuu dandeenya isa kana jechuudha? R to the power of 5 in keenya wal qixa ta'a 1 over 2 to the power of 5 ta'a jechuudha. Kana booda gara kanaanis 5 0 tti galchuu dandeenya. Asittis 5 0 tti galchuu dandeenya jechuudha. Kana booda gaafa 5 0 tti galchuu jennu asii r in irri taate baate jechuudha. R to the power of 5 in irri taate baate equal with asii 1 over taate asitti immoo 5 root of 2 to the power of 5 maal ta'e baa 2 ta'e baa jechuudha. Kanaaf 2 dha jechuun r in keenya wal qixa 1 over 2 dha jechuudha. Okay, kana booda g immoo argachuudhaaf g1 jechuudha. G1 argachuudhaaf G10 fi G5 keessaa tokko fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf G5 fayyadamna. G5 equal with maal jenneerra G1 times r to the power of 4 equal with what 614 dha jennee turre jechuudha. Kanaafiyyuu G1 r to the power of 4 jechuun 1 over 2 to the power of 4 jechuudha. This equal with 640 jechuudha. Isinii galee kanaafiyyuu G1 kan keenya G1 times 1 over 2 at the power of 1 over 2 the power of 4 jechuun immoo 1 over 16 jechuudha. Okay, 1 over 16 equal with 640 ta'a jechuudha. Kana booda kana cross godha. Cross gaafa goonu G1 in keenya wal qixa 640 times maali ta'a jechuudha? 16 ta'a jechuudha. This equal with kana gaafa waliin baay'isnee jennu meeqa ta'a jechuudha? 10,240 ta'a jechuudha. Kuma kudha dhibba lamaa fi afurtamaa jechuudha. Kuma kudha dhibba lamaa afurtamaa fi 1 over 2 dha jechuudha. Jennee bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Company produces shirts of black. Shirtii yookaan immoo t-shirt yookaan qomee shurraaba jechuudha. Maal ta'e black kan ta'e yookaan immoo gurraacha kan ta'e fi white colorii kan ta'e jechuudha. Halluun isaanii gurraachaa fi adii kan ta'e oomisha jechuudha kaampaaniin tokko jechuudha. From what polyester irraa. Kan inni oomishu maalidha? Black and what? Laala asirraa kaanii qabachaa deemna jechuudha. Black and white. White kan ta'e oomisha jechuudha kaampaanichi jechuudha. Okay, from what? Maalirraa kan inni oomishu? Tokkoffaa poolistariidhaa. Poolistariidhaa fi maalirraa jechuudha? Poolistariidhaa fi and cotton. Poolistarii fi kataniirraa jechuudha kan inni oomishu jechuudha. Kanaafuu poolistarii fi kataniirraa oomisha jennee qabanna jechuudha seekan. Okay, the company has 6 units of polyester. Poolistarii meeqa qaba? 6 unit qaba. Poolistarii 6000 unit jechuudha. Yookaan immoo 6,000 unit 6,000 qaba jechuudha poolistarii irraa oomishu kana. And 3000 units of what? Cotton. Cotton immoo 3000 qaba jechuudha. Okay? 3000 unit of katanii qaba jechuudha. Yoo ta'e it is story keessa yookaan immoo kuusaa isaa keessa jechuudha. A black shirt requires 5 units. Black shirtiin tokko 5 units of polyester. Polysterii meeqa barbaachisa? 5 black shirtii tokko jechuudhaa fi 5 unit of polysterii nu barbaachisa. And what? Inni kan biraa maal barbaachisa? And inni kan biraa 4 units of cotton. Cotton immoo 4 unit nu barbaachisa jechuudha. 4 unit of cotton nu barbaachisa jechuudha. Yoo ta'e yoo akkas ta'e jechuudha. Where as a white shirt requires. White shirt immoo inni kun immoo nadiin immoo requires hin barbaachisa maal? 3 units of polyester. 3 unit of what? Polyester nu barbaachisa. Eenyuuf white shirt tokko hojjechuudhaaf jechuudha. 3 unit of polyester barbaachisa jechuudha. Okay, and 3 units of cotton. 3 units of what? Cotton. Cottony kana irratti argachuudhaaf unity meeqa fayyadamna jechuudha? 3 fayyadamna jechuudha. Okay, white unit tokkoon see yookaan immoo shurraaba kun tokko tolchuudhaaf jechuudha. Okay, whereas white requires they say okay, and if cotton is the factory gets profit. Ammasitti units of cotton jechuudha. If the factory gets profit of bir bu'aa birrii 120 kan argatu yoo ta'e tokkoon black kanarraa tokkoon black irraa 120 bu'aa 120 kan argatu yoo ta'e kaampaaniin kuni shirt and bir 200 200 kan argatu white irraa immoo birrii 200 kan argatu yoo ta'e tokkoon seerraa. Okay, each white shirt what is maximum profit of the company? Maximum profit yookaan kan inni black irraas white irraas lacheen isaanii irraa jechuudha. Lacheen isaanii irraa walitti qabee
faayidaan olaanaan argatu kaampaaniin kun meeqadha? Kanaafuu piroofitii barbaanna jechuudha. Piroofitii maximize gochuu yookaan immoo piroofitii olaanaa ta'e argachuu barbaanna jechuudha. Okay? Piroofitiin kun eenyuuni? Asitti black t-shirt kanaani x inni afran. Okay? Black t-shirt yaan jechuudha. Yoo black t-shirt yaan x dha inni white yaan immoo y dha dhaati fudhadha. Yoo ta'e jechuudha 120 argata eenyuun irraa x tokkitti irraa jechuudha. Plus 200 immoo argata jechuudha. 200 argata jechuudha. Eenyuun irraa y irraa immoo jechuudha. Kanaafiyyuu kan nuyi maximize goonu profitii kanadha jechuudha. Okay, faayidaan argatu kana maximize gochuu kana olaanaa yoo maal ta'e argachuu danda'a kan jedhudha jechuudha. Okay, kana beekuudhaaf tokkoffaa maal beekuu qabna beektu 5x asitti kana maximize gochuudhaaf asitti pooliistariinii fi pooliistariin ida'uu pooliistarii. Kana jechuun pooliistariin fayyadamuu maal ta'uu qabu? Kana caaluu qabu. Pooliistarii kaampaasichoo keessaa qabu sana caaluu qabu. Kana jechuun pooliistariin 5x ajeen. X maayidha kan blaakiiti. Blaakiidhaaf pooliistariin inni fayyadamu ida'uu 3 times pooliistarii inni whiteidhaaf yookaan white t-shirtiidhaaf fayyadamu less than or equal to 6000 ta'uu qaba jechuudha. Okay? Maaliif kana caalee jennaan kaampaasichi kana qabu waan ta'eef kanaa gadi ta'uu qaba jechuudha. Okay? Kaampaasichi kana qabu kana qofaadha waan ta'eef kanaa gadi ta'uu danda'u irra jiraata jechuudha. Inni kan biraan immoo katanii keessattuu kataniidhaaf immoo kataniidhaaf immoo 4 asii kanatti kataniidhaaf 4x eenyu blaakiidhaaf 4x jechuun blaakiidha inni plus maaliitu 3y maal ta'uu qaba jechuudha less than or equal to 3000 ta'uu danda'u irra jiraata. Kana caaleera taanaan rakkoo keessa jira jechuudha. Okay? Kanaafuu kanaa gaditti ta'uu qaba jechuudha. Kun maal jechuudha? Constraintii keenyadha jechuudha. Inni kan biraan immoo x greater than or equal to 0 dha and y greater than or equal to 0 dha. Inni kan biraa kan beekuu qabnu jechuudha. X jechuun black t-shirtiin oomishamu 0 dha ol yeroo ta'udha. Okay? Negative keetu and white keenyas 0 dha ol yeroo ta'udha jechuudha. Negative hin jiru yeroo akkasii kaampaasii keessatti waan ta'eef jechuudha. Okay? Kanaafuu kun kanaa ol ta'uu qaba jechuudha. Kanarraa kaanee maal hojjechuu dandeenya? Giraafii isaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Giraafii isaa hojjechuudhaaf immoo y intercept x intercept itti fayyadamna jechuudha. Okay? Amma giraafii kanaa hojjenna jechuudha. Okay, graafii kana hojjechuudhaaf asitti maal goona jechuudha. Graafii eenyudha graafii kan hojjennu? Graafii constraintii keenya kana hojjenna. Isinii galee kanaafiyyuu 5x plus 3y less than what? 5x plus 3y less than 6000 qabna miti. Kanaafi y intercept fi x intercept isaa barbaanna jechuudha. Okay? X intercept jechuun bakka itti y keenya 0 ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu 5x plus y keenya 0 jechuun iddoo kun 0 taate jechuudha. Equal with maal ta'a jechuudha? 6000 dha jechuudha. 6000 dha jechuudha. Okay? Over 5 goona jechuudha. Kanaafiyyuu x intercepting keenya yeroo y 0 ta'u meeqadha jechuudha? 6000 irra 5 this equal with 1200 dha jechuudha. Kanaafiyyuu kana mee kuma tokko na goone yookaan 500 gochuu dandeenya. 500 jechuudha. Iddoon kun 500 yoo taate that kuma tokko yoo taate jechuudha. Iddoon kun ittaansee kuma 500 yoo ta'e jechuudha. That ittaansee immoo kuma 2 yoo ta'e jechuudha. Indefti kuma 2 fi 500 jechaatti hafuuf jechuudha. Asiinis akkasumattiin 500 yoo ta'e jechuudha. Kanas akkasitiin qoqqoodanna jechuudha. 500 yoo ta'e jechuudha. Iddoon kun inde asitti immoo kuma tokko yoo taate jechuudha. That kuma tokkoo fi 500 yoo taate jechuudha. Asitti immoo kuma 2 yoo taate jechuudha. That bifa kanaan itti hafuuf jechuudha. Kanaaf asitti y interceptiin kan 5x plus 3y jechuudha. Y interceptiin 0 yeroo ta'u miti y kan keenya yeroo 0 ta'u miti x interceptiin jechuudha dhiifama. X interceptiin yeroo y kan keenya 0 ta'udha jechuudha. Kanaafiyyuu x interceptiin eessadha? 1200 irratti dha jechuudha. Daati iddoon kun 1000 miti, daati iddoon kun 1000 dha. Iddoon kun 1000 ta'e 1200 jechuun naannoo kana jechuudha. Okay? Naannoo kanadha jechuudha. As naannoo kana jechuudha. Y kan keenya immoo eessadha? Amma immoo y intercept barbaanna. Bakka inni itti y irra murii darbu kan arganne x intercept bakka inni itti x irra murii darbu miti y irra immoo kan inni itti murii darbu sana barbaanna jechuudha. Y irra kan itti murii darbu argachuudhaaf immoo x maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kana jechuun x 0 ta'a jechuun ilaala 5
x in keenya 0 taati jechuudha plus 3y equal to 6000 dha jechuudha that kun 0 jechuudha over 3 goona jechuudha kun 1000 dha okay ifama y in keenya wal qixa 6000 kanaaf gaafa hirru meeqa 2000 taati jechuudha okay kanaaf iyyuu 2000 tuqaa 0,2 jechuudha iddoo kanadha jechuudha kan inni kuteera darbu jechuudha kanaaf iyyuu asirratti dha jechuudha kan inni kuteera darbu jechuudha kanaaf laayiniin kana fakkaata jechuudha okay bifa kanaanii inni kun eenyudha jechuudha 5x plus 3y less than or equal to 6000 laat kun equal to inni barreessina jalqaba equal to inni barreessina kana maaliif kun laayinii kana qofaadha waan ta'eef equal to 6000 dha jechuudha okay amma immoo kan isa lammaffaa barbaanna jechuudha kan lammaffaa keessatti y interceptii fi x interceptii isa barbaanna jechuudha isa lammaffaadhaaf jechuudha okay isa lammaffadhaaf yeroo barbaannu laala 4x plus 3y equal with 3000 dha jennee kanaafis y interceptii barbaada y interceptii jechuun bakka inni itti y irra kutu sanadha y irra kutu jechuun x maal ta'a 0 ta'a okay kanaafis kun 0 taati jechuudha kana jechuun 3y in keenya wal qixa 3000 ta'a jechuudha over 3 ta'a jechuudha kana jechuun y wal qixa 3 jechuun 750 jechuudha kuma tokko jechuudha dhiifama asitti kuma tokko jechuudha that kuma tokko jechuudha okay kuma sadii kana baa hirru kuma tokko ta'a jechuudha hayyee amma immoo maal barbaanna x interceptii barbaanna jechuudha x interceptii jechuun immoo bakka itti y 0 ta'u jechuudha kana jechuun 4x plus 3y y in keenya 0 taati waan ta'eef equal with 3000 dha jechuudha okay over 4 goona jechuudha kana booda x in keenya wal qixa meeqa ta'a jechuudha 750 ta'a jechuudha okay kanaafisitti y interceptii kuma tokkodha kana jechuun 0,1000 dha jechuudha iddoo kanatti jechuudha okay 0,1000 waan ta'eef iddoo kun jechuudha iddoo kana kuma tokko ta'uu danda'a ende inni kan biraan 750 x interceptii iddoo kun 500 yoo ta'e 750 jechuun tilmaamaan naannoo kanaa ta'u yoo ta'e jechuudha laayinii kana fakkaatti jechuudha kanaan booda kan biraa constraintiin biraa qabnu x greater than 0 y greater than 0 jechuudha kana jechuun x in gara olitti dha jechuudha y nis gara kanatti dha jechuudha negatiiva keessan seennu jechuudha isinii galee kanaaf yoo kana keessa gadi dabarru jechuudha hayyee kana booda maal goona jechuudha profiitiin yoo kenname sana maximize gochuudhaaf asitti kan laayinii see kana ilaala kan laayinii see kana kan see kana jechuudha less than 6000 dha miti less than kanaafuu less than jechuun kanaa gadi dha jechuudha gara gadiitti jechuudha okay iseen kun immoo 3000 less than 3000 jechuun kanaa gadi jechuudha kanaafuu bakki lachiin isaaniitti wal quunnaman inni kun itti wal quunnaman eessa qofaadha jechuudha isee kana qofa keessatti jechuudha okay kanaafuu kan nu ilaallu as qofatti jechuudha asitti immoo ilaaluudhaaf maximize kana keessatti gochuudhaaf daarii yookaan immoo daangaa kanneen jiran kana qofa fudhanna jechuudha asirra daangaa kan jennu eenyu keenyudha jechuudha 0,0 as jechuudha kanarra asitti iddoon kuni 0,1000 ende asitti immoo kan jirtu 750,0 dha jechuudha jarreen kana jechuudha kan nuyi maximize gochuu barbaadaa jirru eenyudha profiitiin keenya eenyuni isa kanadha kun isinii galee that means 120x plus 200y dha jechuudha okay kana booda kana keessa buufanna jechuudha isinii galee asitti x in keenya maalidha jalqaba irratti 0 kanaafuu kun 0 taati jechuudha kanaafiyyuu iddoo kana iddoo y kana binnee maal goona kuma tokko buusna jechuudha yeroo kana maal ta'a kuni 200 ta'a jechuudha isinii galee kana jechuun laala akka bitaa isinitti hin galitti iddoo y kana 200 baay'isuu y jechuun meeqadha asitti kuma tokkodha okay kuma tokko jechuudha is equal with 200,000 jechuudha that kana ta'a jechuudha ende ni kan biraa asmoo kuttaa gara kanatti gaafa dhumnu immoo y 0 dha isinii galee y 0 jechuun x qofatu jira jechuudha kana jechuun 120 baaliin x immoo meeqa ture 750 jechuudha 120 baay'isuu 750 immoo is equal with 19,000 jechuudha kanaafuu vaaliyuun guddaa ta'e kamidha kan jedhuufi inni ilaalla jechuudha vaaliyuun guddaa ta'e kana keessaa 200 jira 120 jira kana keessaa vaaliyuun guddaa ta'e isa kanadha jechuudha 200 jechuudha the answer is 8 Gaaffii itti aanu akkasii the following data give the scores of 10 students barattoota 10 qabxii isaanii herreega keetiin isaan qaban kan qormaata irraa keetti qabxii barattoota 10 jechuudha data armaan gadii kun jechuudha qabxii barattoota 10 jechuudha which one of the following is maalun jedha
the standard deviation of the given data. Standard deviation of given data kan ta'u isa kamidha. Kanaafuu karaa gabaabaa kan nu barbaannu standard deviation jechuudha. Standard deviation barbaaduuf jalqaba mean argachuu qabna. Mean arganne sanarraa immoo maal arganna jechuudha? Variation arganna. Variation arganne sana under radical goona jechuudha. Okay? Adeemsa kana keessatti. Kanaafuu mean argachuudhaaf laala asitti value nuu kenname kuni bifa random ta'e yookaan immoo callisee nuu kenname jechuudha. Akkaataa daataan sun fudhatameen. Kanaafuu bifa frequency-tiin kaa'achuu qabna jechuudha. Value nu qabnu fakkeenyaaf inni xiqqaan keessaa 5 dha. 5 yeroo meeqa jira frequency isaa yookaan yeroo meeqa deddeebi'e kan jedhu frequency-in. Kanaafuu yeroo meeqa deddeebi'e kan jedhu laalla jechuudha. Yeroo meeqadha? Laala 1 2 lama qofadha jechuudha. Okay, ittaanee kan jiru meeqadha? 6 dha jechuudha. 6 immoo yeroo meeqa deddeebi'e jira jechuudha. Laala asitti 6 yeroo tokkittidha jechuudha. Okay, ammas ittaansee kan jiru eenyudha? 8 dha jechuudha. Okay, torba keessa jira hin jiru waan ta'eef 8 dha jechuudha. 8 yeroo meeqa dhufe? 8 yeroo meeqa? Tokko, lama, yaad yeroo lama dha jechuudha. Laat bifa kanaan iyyuu xumurra. Asirraa jalqaba maal arganna jechuudha? Jalqaba miinii arganna jechuudha. Miinii jechuun walqixa maal ta'a jechuudha? 10 kana jechuun 5 times 2. 5 times 2 meeqadha? 10 dha jechuudha. Plus 6 times 1. 6 times 1 immoo meeqadha jechuudha? 6. Amma immoo 8 times 2 meeqadha? 16 ta'a jechuudha. 9 times 2 18 plus 18 ta'a jechuudha. Okay, 10 times 3 plus 13 goona jechuudha. Frequency ati ilaaluun dirqama. Kana booda ida'ama frequency kanaati bira jechuudha. Ida'amni frequency yookaan barattoonni sun barattoota 10 jechuudha. Isinii galee 2 ida'uu 1 3 3 ida'uu 1 5 5 2 7 7 3 10 waan ta'eef that over 10 dha jechuudha. This equal with gaafa kana ida'anii jennu 18 ta'a jechuudha. Over maaliif jechuudha? 10 jechuudha. This equal with 8 jechuudha. Okay, kana jechuun meaniin keenya walqixa kan arganneedha jechuudha. Erga meanii arganne booda maal arganna? Variation barbaadna jechuudha. Standard deviation argachuudhaaf. Variation immoo walqixa maal ta'a jechuudha? Q or frequency keenya sana fudhanna jechuudha. Frequency keenya fudhannee tokkoon value sanarraa range arganne sana meanii arganne sana irrisaa deemna jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf value nu asitti nu qabnu meeqadha? 5 dhamdi 5 minus meanii sanarraa irrabna. Meanii meeqa arganneera waan ta'eef 8 arganne. Erga irraa irrabne booda square goona jechuudha. Plus jennee kaane ammas yattaanu 1 dha miti frequency ittaanu. Okay, kana booda 6 minus jennee ammas meanii arganne sanarraa irrisna jechuudha. Ammas square goona jechuudha. Okay, plus jennee ammas kan ittaanu jiru ammas 2 dha jechuudha. 2 jenna jechuudha. Okay, into 2 biratti immoo eenyuun jira? 9 dha jechuudha. Value nu jiru sun 9 sanarraa irrisuu meeqa goona jechuudha? 8 9 tun taane sitti 8 taane jedhamti asitti ilaala 8 taane jirtu waan ta'eef 8 jenna jechuudha minus 8 goona jechuudha. Okay, the whole square plus jennee ammas maal goona jechuudha? 9 irra frequency meeqa jira? 2 jira jechuudha. Kanaaf iyyuu 9 minus 8 jenna jechuudha. The whole square jenna jechuudha. Okay, amma kanatti 3 qofa jechuudha. Plus 3 jenna jechuudha. Into 10 into asitti akkasitti naaf fudhadha. Plus 3 into 10 minus range meanii keenya yookaan immoo average keenya jechuudha 80 jechuudha. The whole square goona jechuudha. Over kana eenyuuf irraa? 10 dhaaf irra lakkoobsa frequency keenya sanaaf deebisnee irra jechuudha. Okay, kana ilaala 2 times jennee 5 times 5 minus 18 meeqadha? Minus 3. Minus 3 square gaafa goonu meeqadha? 9 dha jechuudha. Okay, 9 plus 1 times 6 minus 8. 6 minus 18 meeqadha? 2. Okay, 2 square meeqadha? 4 dha jechuudha. Okay, 4 jenna jechuudha. That one ayo baay'isne jijjiiraman qabu waan ta'eef plus inni iddoon kun 0 dha laalaasti 8 minus 18 0 dha waan ta'eef times sun 0 ta'a jechuudha iddoon kun jechuudha. Okay, kana booda 8 9 minus 8 9 minus 18 meeqadha? 1 1 square 1 1 times 2 plus 2 ta'a jechuudha. Okay, kana booda plus jennee ammas asitti immoo 3 times 10 minus 8 10 minus 18 meeqadha? 10 minus 18 2 square 4 times 3 12 jechuudha. Okay, over jennee 10 dha jechuudha. Kana gaafa walitti idaane jennu meeqa nu dhufa jechuudha? 36 dha jechuudha. Over 10 jechuudha. Is equal with 3.60 dha jechuudha. Asirra 3.60 tu jennee dhufnee ariifannee kana filannu jechuudha. Kan gaafatamaa jiru variation miti waan ta'eef. Kan bakka gaafatamaa jiru maalidha? Standard deviation. Standard deviation jechuun immoo standard deviation jechuun kana immoo bakka buusne is equal under radical standard variation square variation bifa kanaan jechuudha. Kanaaf iyyuu under radical 3 variation arganne sana 3.60 jechuudha. Kanaaf the answer is what? Beta jechuudha. What is the area of the region bounded by the graph or graph f of x equal with x the power of
3 dhaan graafiin bounded ta'e. Inni the axis on the interval is graafii kanaa fi intervalii kana gidduutti kan daangeffame eeriyaan hammam ta'a kan jedhu gaafatamne jechuudha. Kana beekuudhaaf dirqama graafiin kana maal akka fakkaatu beekuu qabna tole. Kanaaf graafii isaa kaachuu qabna jechuudha. Kun coordinate geometry yoo ta'e asitti graafiin x the power of 3 yookaan cube function jechuudha. Yeroo hundaa yookaan maal fakkaata beektu akkasidha graafiin isaa kan ta'u jechuudha. Ni galee graafiin isaa akkas ta'a jechuudha. Graafichi kana yoo ta'e intervaliin x irratti nuu kenname from -4 irraa jalqabnee hanga qiutti jechuudha. Kana gidduu graafii kana irratti area kana gidduu jiru barbaanna jechuudha. Ni galee area kanaa fi ilaala. Area kana lamaanidha kan barbaannu. Kan biraa immoo kun isa kanadha jechuudha. Area kana lamaan barbaanna jechuudha. Walitti daballa jechuudha. As keessatti wanti nuyi hubachuu qabnu area isee kana gaafa barbaannu negatiiva keessa jirti waan ta'eef negatiiva nuu dhufti. Negatiiva dhufu jechuun immoo sawdiitiin gaafa tidhaanu maybe yoo walqixa ta'e fa'aa 0 fa'aa dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Jalqaba isa kana arganna jechuudha. Isa kana fi arganna jechuudha. Erga lamaan isaa arganneeti walitti daana. Isa kana garuu maal gooneeti? Positiiva gooneetti daana. Maaliif eeriyaan negatiiva ta'u waan ta'eef. Eeriyaan negatiiva ta'u waan ta'eef, eeriyaan positiiva waan ta'eef, eeriyaas jiru negatiiva isa dhufu sana positiiva goonee isa kana wajjin walitti daannaa jechuudha. Because eeriyaan negatiiva dhufu waan ta'eef jechuudha. Kana argachuudhaaf immoo karaa salphaan nuyi itti fayyadamnu integrationidha jechuudha. Function nuuf kenname sana integrate goona jechuudha. Baay'ee karaa gabaabaadha ture. Integration of x the power of 3 by dx dha jechuudha. Kana integrate yeroo goonu from what to what? From -4 irraa amma maalitti jechuudha? Amma 2 jechuudha. Integration kana barbaadna jechuudha. Integration kana garuu yeroo barbaadnu as keessatti akkuma siin jedhe qofaatti adda baasuu qabna siin jedhe jechuun asii kaamnee amma asii kan jiruu fi area asii kaamnee amma asitti jiru adda baasnee ilaaluu qabna inni. Maaliif walirratti barbaanne inaan rakkoodha waan ta'eef. Laatu mullaa 0 dhufuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Saayiniin isaa garaa waan ta'eef. Kanaafuu kanammoo adda baachuudhaa fi tooftaan nuyi itti fayyadamnu maalidha beektu? Asitti adda baasna. Jechuun asii kaanee amma 0tti iddoon kun 0 waan ta'eef amma 0tti hinna jechuudha. Plus eenyutu iddoon integration of 0 irraa kaasee immoo integration of dhiifama integration of 0 irraa kaasnee immoo amma meeqaatti? Amma qiutti jechuudha. Kanaafuu amma qiutti jechuudha. Integration of this x the power of 3 by dx dha jechuudha. Kana gaafa integrate goonu beekamaadha mitiire maal ta'a? X the power of 4 over 4 from what? -4 irraa hanga 0 jechuudha. Okay? Plus inni kun immoo x integration isaanii wal fakkaataadha. X the power of 4 irraa hanga over 4 irraa from 0 irraa amma 2 jechuudha. Kanaan booda maal goona? Kana evaluate gochuudha yookaan immoo value sana keessa buusaa deemudha jechuudha. Isa kana gaa keessa buusnu jalqaba isa kana keessa buufannis maal ta'a? 0 jenna. Minus 4 the 0 over 0 the power of 4 over 4 minus jenne -4 the power of 4 over 4 jenna jechuudha. Okay? Kana booda this equal with kun wal qixa maal ta'a jechuudha? Asitti kun 0 taati miti 0 minus 4 the power of 4 meeqadha? Yookaan immoo asii 4 mt 4 the power of 1 waan ta'eef 1 kun power mt re dhuftee kanarraa hirriftee kan irra keessa jiru sun -4 the power of 3 ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf -4 the power of 3 immoo meeqadha? 64 positive jechuudha. Positive 64 ta'a jechuudha. This equal with -64. Akkuma jalqaba siin jedhe asitti -64 ni areaadha. Areaan immoo -70 jedhamu jiru jechuudha. Kanaafuu 64 positive godhanna jechuudha isa kana. Kana booda isa kanas dhufnee maal goona keessa buusnee ilaalla jechuudha. X the power of 4 mti x in keenya 2 keessa buufanna jechuudha. 2 the power of 4 over 4 minus 0 the power of 4 over 4. This equal with 2 the power of 4 meeqadha? 16 over 4 minus 0 dha jechuudha. This equal with 60 over 4 jechuun 4 dha jechuudha. Kanaafuu eeriyaan iseen gara kanaa meeqa nu dhufte? 4 nu dhufteetti. Iseen gara kanaa immoo meeqa nu dhufteetti?
64 jechuudha. Kanaaf iyyuu maal ta'a jechuudha? Eeriyaan ida'ama isaaniiti jechuudha. 64 plus maaliiti jechuudha? 4 jechuudha. This equal with 68 ta'a jechuudha. 68 unit square yoo square unit dha. Unitiin beekamu area dha waan ta'eef square unit dhaan keenya jechuudha. That A irra kan jiru deebii ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Let f be differentiable function. F'n function dha jenna. Function akkamiiti? Function differentiable godhamudha. Function differentiate gochuu yookaan immoo derivate gochuu dandeenyudha yoo jenne at number A lakkoofsa A irratti jechuudha. Jechuun fakkeenyaaf x, waan yoo ta'e akkas ta'e that fakkeenyaaf 2 irratti 3 irratti bifa kanaan jechuudha. Following f dha. N immoo kan lakkoofsi jedhamaa jiru sun dominii f yookaan function sana keessa kan jiru function of dominii kan ta'uu kan danda'u jechuudha. In the expression ayatti h different from 0 yoo ta'e h gets closer and closer to 0 from both direction. The expression becomes closer to f this kara f kanaatti dhufaa deema. Kana jechuun gaafa h kan keenyaasi jechuudha. Value h 0 tti siqaa deemtu jechuudha. 0 ta'u 0 taataanaan undefined dhamti yaa. Kanaafuu 0 tti siqaa jechuun kara 0.00 tti gaafa siqaa deemtu functioniin sun immoo f of x sun immoo jechuudha. Closer to from both direction irra f of n immoo with equal to kamitti siqaa deema yookaan maalitti siqaa deema. Sinii galee gaafa h kunii kara 0 tti siqaa deemtu functioniin sun gara itti siqaa deema jechuudha. The gradient yookaan slope jechuudha. Slope of the tangent line to the graph of kanaatti siqaa deema yaa sirriidha. Kanaaf iyyuu yeroo hunda wanti nu hubachuu qabdanu gaafa h gara 0 tti siqaa deemtu functioniin keenya immoo f of x immoo gara gradientiin isaa yookaan slope tangent line tti siqaa deema jechuudha. Vertical line seekantii normally waliin laallatu jechuudha. Eenyutti siqa tangent line jechuudha. Okay? Kanaafuu slope tangent line siqaa deema jennee bifa kana ilaaluu dandeenya jechuudha. The answer is A jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. If 118 individuals can complete a job in 50 days, yoo namoonni 180 complete gochuu danda'an raawwachuu danda'an hojii tokko in 50 days guyyoota 15 keessatti guyyaa meeqattidha? Guyyoota 15 keessatti raawwachuu kan danda'an hojii tokko eenyu? Namoonni 180 hojii tokko xumuruudhaaf guyyoota 15 kan itti fudhate by working 10 hours a day. Guyyaa guyyaatti sa'aatii 10 hojjechuudhaan sa'aatii 10 hojjetu guyyaa tokkotti. Guyyaa 15 immoo hojjetu. Guyyaa 15 kana namoota 180 ta'anii hojii tokko kan xumuran yoo ta'e how many individuals are needed? Namoota meeqatu barbaachisa? To complete the job. To complete job sana xumuruudhaaf in 10 days. Guyyaa 10 keessatti xumuruudhaaf. Jarri kun guyyaa 15 keessatti xumuran. Jarri sun immoo guyyaa 10 keessatti xumuruudhaaf namoota meeqatu nu barbaachisa? If they work dhiifama yoo namoonni warri ammaa kun warri guyyaa 10 qofa hojjetan kuni guyyaatti sa'aatii 12 hojjetanii guyyaa meeqa isaan barbaachisa? Kana jechuun guyyaa 15 miti laala asii kun guyyaa 15 guyyaa 15 keessatti xumuran hojii kana namoonni 180 guyyaa 15 keessatti xumuran guyyaa 15 keessatti sa'aatii meeqadha? Sa'aatii 10 kana jechuun guyyaan tokko sa'aatii 10 guyyaan 15 sa'aatii meeqa? Guyyaan 15 sa'aatii meeqa jedhuufi 15 baay'isuu 10 jechuudha. Guyyaa amma kana sa'aatii amma kana barbaachisa eenyuun namoota 180 jechuudha. Nama tokkoo fi sa'aatiiwwan 15 baay'isuu 10 kana barbaachisa nama tokkoof. Nama 180 180 baay'isuu kana barbaachisa jechuudha. Okay? Kana yoo ta'e inni kun kana hojichi kana yoo ta'e namoota asitti barbaachisan kana x jennu variable waan ta'e x times jennee 10 guyyaa 10 times 12 dha jechuun guyyaa sa'aatii amma kana kan isaan barbaachisu namoota kana immoo namoota hammamii barbaachisaa kanaaf value x kan argachuudha jechuudha. Akkasittiin bifa kanaan waliin baay'isnee kana jechuudha. Kanaafuu kun meeqa ta'a? 180 baay'isuu
150 jechuudha. This equal with 120x wajjin wal qixa jechuudha. Isa kana eenyu hirra jechuudha over 120 goona over 120 goona jechuudha. Ifamaasitti 120 jechuudha. Kana booda 0 kana 0 dhaan balleessaa. Kana booda maal gochuu dandeenya jechuudha? X kan keenya wal qixa 180 baay'isuu 15 irra meeqaati jechuudha? 12 jechuudha. Asitti 15 kana meeqaa fiduu dandeenya? 3 fiduu dandeenya. 5 taati. Kana 3 4 jechuudha. 180 baay'isuu 5 irra 4 jechuudha. Amma immoo 180 4 fiduu dandeenya jechuudha. Kana gaafa kanaan salphifnu 4 tokkodha. 180 immoo 45 jechuudha. Kanaafiyyuu 45 times 5 ita is equal with 225 ida. The answer is C ita jennee bira ibsuu dandeenya jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Which one of the following is not a valid reason for savingidhaaf fi qusannaadhaaf sababa valid hin taane kan ta'e kamii jechuun sababichi ga'aa kan hin taane kan gati qabeessa hin taane jechuudha. Tokkoffaa for the time of retirement yeroo retirement yeroo dadhabbii yeroo soorama baanuu fi daat kun sababa ni ta'a. Vacation yeroo boqonnaa garaa garaatiif kunis sababa ni ta'a. To maximize interest that namoota dhala fayyadamuu fi dhala sana ol kaasuudhaaf kunis sababa ta'uu danda'a jechuudha. For betting in football keessatti bit gochuudhaaf yookaan immoo daat qumaara jechuuti kun sababa kanaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Therefore the answer is D ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. What is the maximum value of z equal to 2x plus 3y jechuun z equal with 2x plus 3y kun functionii maximize goonu sanadha. Subject to the constraints constraintiin kun armaan gadii kana kan qabu yoo ta'e maximum value gatiin guddaan functionii kanaa meeqa ta'a? Isinii galee kanaafuu maal gochuu qabna jechuudha? Pointiiwwan warra kana finnee giraafii isaanii kaafanna jechuudha. Kana giraafii isaanii gaafa kaafannu eenyuun qabna? Giraafii isaanii kanneen kaafannu tokkoffaa x plus y less than or equal to 6 qabna. Inni kan biraan 2x minus y less than or equal to 6 qabna. And the other one is x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0 qabna jechuudha. Constraintiiwwan kana yoo ta'e kamtiyyuu maximize akkamitti gochuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Kana maximize gochuudhaaf maal goona? Giraafii isaa kaafanna. Giraafii kanaa akkuma isin jedhe jechuudha. Giraafii kana gaafa kaafnu ilaala asitti C jalqabaati. C kanaa fi x intercept fi y intercept ishee barbaada. Kana jechuun x plus y less than or equal to 0 kan jettu kanaaf jechuudha. I mean dhiifama 6 kan jettu kanaaf jechuudha. X intercept jechuun bakka maaliiti? Bakka itti y keenya 0 ta'uudha. Isinii galee kanaafiyyuu x interceptiin equal with 6 dha jechuudha. Okay, kanaaf kana maal gochuu dandeenya? 1 2 3 4 5 6 yoo jenne iddoo kanatti asirratti intercept gootee jechuudha. Kan asirratti kuttee dabartii jechuudha. Eenyuun x keenya y interceptiin y interceptiin bakka x keenya 0 ta'u innis akkasumatti y interceptiin x keenya 0 ta'a y keenya 6 dha jechuudha. Kana jechuun asirra jechuudha y interceptiin keenyas jechuudha. Kana jechuun x interceptiin keenya 6,0 dha. Inde y interceptiin immoo 0,6 dha jechuudha. Kanaafiyyuu interceptiin kun maal kan laayiniin keenya maal ta'a jechuudha? Kun akkas ta'a jechuudha. Okay? Bifa kanaanii kun laayinii eenyuuti jechuudha? Kun kan x plus y less than or equal to 6 jechuudha. Kun laayinii qofaa waan ta'eef amma equal to 6 dhuma jennaan. Okay. Inni kan biraan less than dha jechaa immoo. Okay. Less than waan ta'eef gara kamittidha? Gara gadiitti gadi deemna jechuudha. Gara kanatti. Okay? Gara kanatti gadi deemna jechuudha. Inni kan biraan immoo laayinii isee lammaffaadha. Isee kanaaf jechuudha. Isee kana y interceptii fi x interceptii isee barbaanna jechuudha. Kanaafiyyuu 2x minus y
less than or equal to 6 kan jedhuu fi maal goona jechuudha. Jalqaba sitti x keenya I mean y keenya minus waan taateef bifa y tiin barreeffadhaa. Kana jechuun kanatti fudhadhaa. Kana gaachi fudhannu minus y less than or equal to 6 minus 2x. Gama lachuun minus aan baay'isaa. Yeroo kana maal ta'a? Y kan keenya wal qixa ta'a 2x minus 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu y interceptii fi x interceptii barbaanna. Y interceptii dha jechuun bakka inni itti 0 kan keenya I mean x kan keenya 0 ta'u jechuudha. Y interceptii. Kanaafuu x 0 taati jechuudha. X 0 taati jechuun y kan keenya wal qixa maal ta'e jechuudha? Minus 6 ta'e jechuudha. Kana jechuun interceptiin keenya maal ta'e jechuudha? As minus 6 dha jechuudha. Minus 6 naannoo kana yoo ta'e minus 6 0, minus 6 dha ta'a jechuudha. Maaltu y interceptii. X interceptii jechuun immoo y tu 0 ta'a miti. Kanaafuu y tu 0 ta'a jechuun 2x equal with 6 dha jechuudha. Kana jechuun x keenya wal qixa 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu 3,0 irra ta'a jechuudha. Asirra ta'a jechuudha. Iddoo kana 3,0 ta'a jechuudha. Laala kun immoo laayinii isa kanaati jechuudha. Okay. Amma gaasti laayinii isa kamiiti? Laayinii y less than y asitti dhiifama gaafa kana ittiin baay'isnu laala asitti gaafa ittiin baay'isnu less than kan turte saayiniin kun maal taati? Greater than or equal taati. Kanaafuu y greater than or equal to 6 minus 2x jechuudha. Laayinii seenuu jechuudha. Kanaafuu kun gara kamitti sararamti? Gara oliitti jechuudha. Constraint biraa qabna immoo. Constraint biraa kan qabnu immoo kan maal jechuudha? X greater than or equal to 0 dha jechuun gara olii kanatti ol sararraa kun kan nu barbaachisu jechuudha. Inni kan biraan y ni gara kanatti. Kanaafuu as keessa qofadha jechuudha. Laala. Kanaafuu eessattidha jechuudha kan laallu kana keessa qofa taateetti jechuudha. Isinii galee kana maximize gochuudhaaf immoo maal goona? Kana jechuudha miti kana maximize gochuudhaaf warra daangaarra jiran laalla jechuudha. Isaanis laala tokko as kan jirudha, as kan jirudha, as kan jirudha jechuudha. Daangaarra warra jiran kana fudhannee equation jalqaba nuu kenname sana keessa buusanna jechuudha. Isinii galee innis asirra kan jirtu meeqadha? 0,6 dha. Achirra jalqabarra kan jirtu 0,6. Ittaantee kan jirtu 3,0 3,0 ittaantee kan jirtu see kana agarsiisuu waan hin beekneef argachuu qabna jechuudha. Argachuudhaaf immoo laayiniin kun gaafa interseektii ol godhanu laayiniiwwan lamaan walitti fidachuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun eenyuudha? Inni jalqaba eenyutu wal qunname? 2x minus y dhaa fi equal to 6 dhaa fi x plus y equal to 6 walitti dhufe jechuudha. Kana maal gochuu dandeenya? Elimination method fayyadamnee value x ti value y jedhe pointii kana irratti qaban argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu elimination methodidhaan kana walitti daa 2x plus x gaafa walitti daanu meeqa ta'a? 3x dha jechuudha. Minus y plus 0 ta'a. Equal with 12 dha jechuudha. Over 3 jenna jechuudha. X keenya kanaaf wal qixa maal ta'a? 4 ta'a jechuudha. Okay? And x erganne irra waan ta'eef equation tokko keessa buufachuu dandeenya. Fakkeenyaaf equation kana keessa buufanna y argachuudhaaf immoo. Kanaafuu x keenya 4 mti kanaafuu 4 plus y equal with maaliiti jechuudha? 6 jechuu dandeenya jechuudha. Kana booda y kan keenya wal qixa meeqa ta'a? 6 minus 4 dha jechuudha. This equal with 2 dha jechuudha. Kanaafuu value'n x 4 asti and value y immoo 2 dha jechuudha. Amma salphaadha. Kana qofa maximize gochuudha. Equation jalqaba nuu kenname 2x plus 3y dha. 2x plus 3y ni bakka itti maximize ta'u bakka value isaatti guddaa ta'u barbaadudha. Isa jalqabaa keessatti ilaala. X 0 waan taatee fi kun 0 taati jechuudha. Kana booda 6 times y dha. 3 times y times 3 mti 3 times 6 dha jechuudha value y keessa buufanna. This equal with 18 dha. Isa lammaffaa keessatti immoo ammas kanadha kan keessa buufnu jechuudha. Achitti immoo 2 times x 3 dha. Kanaafuu 2 times 3 dha. Y 0 waan ta'eef hin bada jechuudha kun achi. Kanaafuu 2 times 3 meeqadha? 6 dha jechuudha. Isa sadaffaa keessas binnee buufna 2 times x keenya meeqadha? Asitti 4 dha.
plus 3 times y 3 times y dhamtis y in keenya meeqa asitti ti'uudha jechuudha. Kanaafuu 2 times 4 meeqa 8 plus 3 times 2 meeqa 6 is equal with 14. Kanaafuu 14 6 18 which is maximum kan olaanaa ta'e 8 jechuudha. Kanaafuu 8 isee kana jennee kana deebisuu dandeenya jechuudha. Qormaata kutaa 12ffaa 2016 mathematicsii asirratti xumurra jechuudha. Baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabaja. Please viidiyoo kana hiriyoota keessanii qooduudhaan namoonni baay'een akka argatan godhaan siniin jedha. Galatooma nagaatti.